जाना न दिल से Assalamualaikum, hai guys, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Har'a deebi'ee dhufeetiin jira viidiyoo irraan tanaati. Viidiyoon kun biloogii waraabuuf hin deema irraan tanaa haga dhumaan hordofaan isin jaa. So kophaatti yaa nyaaraam tokko wajjin hin jiru. So har'a biloogii waraabuuf hin deema haga dhumaatti isin waraaba. Nam tokko wajjin deemu jira har'a. Nam kana isin garsiisuufadha. Nama haaraa oolee isin barsiisa. Na hordofaan isin jaa. Maqaa isaa kennee beeksisuu fi eshi eenyu isin jaanati? Hello. Hello. Eenyu isin jaani? Obse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka wayii deemu jirra. Inni bareedi viidiyoo sitti dhaabadhu. Allah dhaabadhu obse. Obse daraa dubbadhu sumatti. Bakka wayii deemu jirra. Nama nu affeere. Bakka sana gennee wal agarra. Waliin tura. Ni beektaa bakka sun? Amma ati osoo hin dubbanne mana keessaa gabboof deeqaa meeqa turte? Animo. Tolfa coofe keessi jirti gabboodhaaf shaar seentee baraaf deeqaa meeqa turte? Jala raayii. Waan akkasii jedhu. Haa ta'u fiigaa meeqa turte natti? Akkam daqiiqa 30? Akka sabboomnu akka. Sa'a takka guutuu turte. Sa'a takka guutuu turte. Sa'a takka guutuu. Yoo ba'u ani dibadhu. Hannenu kan dibatin akkamii sa'a takka. Hin dibattu garuu osoo hin dibannee huccuu ofirraa baaftee biraa kaachuuf sa'a takka guuttee isheeti. Agartanii hagaan ani biraa deemee baqa ishee biraa deemu takka jechuudha. Hagaas turti waan naa jettaniin ishanii akkan turree na keessa taa'imi. Asillee namootni dalagu jiru jira. Warra mana dalagan. Mana jaaru jira mana haroo. Obsee mana si jaarutti hin jira. Amma na sitti eegala buurri kana. Obsee mana jaaru jira sitti. Gisee ni dhume. Video guutuu si waraabnu guyyaa afla maal afla guyyaa celebrate godhan isaanii video guutuu isiniif waraaba so ammallee haga dhumaan wajjin turaadha bakka deemnuuf bakka itti nu yaamanii bakka hundaa kan isinii haga dhumaatti vlogii kan hordofaa isin jabaa isin jaalladhaan ibsuuni guys jabaadha waan hin jiru malee waan biraa isin jechuun beektu. Namni mana manje waan biraa fa'a jechuu qaba malee namni jechuun maal waan tiyya bareedu biraan beektu ati jetteen aan garuu hin jennee isa irraa dhisin dadha ijoollee waa misira isheetti immoo gija taakkoon deemtu obseen uf dura laalte malee karaa adda adda lallaalaa deemuun taakkoon deemu jirti karaa lallaaluu jirti. Hi guys. Hordoftoota ibsuu fi obsee akkam jirtan? Fayyaa keessanii. Tuniin beektanii Ifraa obboleettii obsee diqoodha. Diqoon sulguttoon na bakka sana ka deemu jirru Ifraa wajjin deemu jira jechuudha. Hanga dhumaatti sagantaa keenyaan nu wajjin tura. Turtii gaarii yookiin immoo kottaa hojii tura. Hojii tura? Kottaa. Namni dandeettaa kottaa namni dandeettaa immoo. Gene ba abu SF ijoolleedhaan ni taphatti baay'eetti abu hin dandeenyu maal godhu jirtu? Sinkaasu jira. iPhone 13 bareedu. Me? Bad. Kia banan? Mambo. Puas sana. Beda sana. Sana. Apa nama berarti? ولي خاسمة عارف سخني जाना न दिल से दूर जाना न दिल से जाना न दिल से दूर जाना न दिल से दूर
से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से Amo mantra ka na आवाज मीडिया الشمال كفونه خصموت خينا في كسمه गोजा बाना नहीं बे सुख सुख वाला लो महाने है ठीक है देखो वीडियो करिए है एक्शन الشمال كفونه خواجم توتا في هردف توتا ميديا حوار شوندي خسنو كسمه خصمون ناس تركمتن ارغو يان غيا داتي غيا غمچو غيا لفاتي انسان لفاني ارانتنا چلان انساني غلي في چلان كونس مال يو خجتن تاتي سيلبا تو في براز سيلبا بداني سيلفا بنمو ديما بداني سيلفا مالك سيلفا حواش بنيلا अबान इंग्लिश को बोलता थी बे अबा वाश मीडिया ना ये ताजिर में Tajir suka. Tajir suka dah. Jalka ba koi kha. wanni kun lafati khaysani wanta wash media kuno sinif banu dinna kenya लेकिन वाश मीडिया kenya ma miti ka ummata hunda wan deveja عملي لا نعمله Amile. واش واش عملي Mali. Ifra. Anile na kuba khayti thi wala ure tingna ka. इसे इंदर बाजू का मां के कर रहे होते हो के करता हूं Ke karra tingo din. jiru ba wanti khaysa Ke karra. ولا كده ولا Ke karra. wash media وري ملا عملي لا نقول كارا मैं बोल रहा हूं سيلفا बहुत है عملي में سيلفا عملي ketta awash media ka jo ori youtube as erge kana bakata khabra mo tiansine lalo Aba namu. मुचान का मुचान को लिबा का नहीं चला हूं मैं Aku ba dibba. Sadi. Ade na tabi. Kana Hai ko di front. Good. Abje bel kha. Ya Allah.
Waan kana badan. Abordo siga. Kana bar video kana kana. Finyaan Islami. Cakap sana kakak tu nama karbat. Kana kuna. Ada hai deta ibana. Anda teri. Deta ini. Tiga bicara kira-kira. Service. Silent. Bisa kasih nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Awaash Miidiyaa hundi keessaniyyuu laffaatii isaa keessanii fi keessaallee guyyaa gammachuu guyyaa maal jeetiin siibsa guyyaa gammachuu koraan baga rabbi siin ga'e jaa baga isinillee baga rabbi siin ga'e jedha laffaatiin isaa kana laata. Jarman irraa erganii Golli ga'uu qabna. gold Golli dhaan ga'uu qabna. Oromoo eega kot Wala kasa ni kabin maskota. maqaan maal jedha Awaash Miidiyaa subscribe kun dhibee ga'e Kuma dhibba. Oh, una hadis. Beeku. Foto haase kana. foto nu kaasi kaa kennu Media kana waliin kaasu. Apa Malik? Ayah video stop boleh kami. Amsa Kana waliin. onu kun hin beeku Abu Abdi Elal mal gotan ura intau feka wantukun. Intau ba intau. duraan bara akkana Yo amma wan dukara ture bo. Ibsa. Dan abse. Golli ga'uu qabna. fiiga baana Finya kesini ni. Finya kasan na ineti ta kasu gubaga doina. fiiga raka Ma finya kana ban tukoy. Ge, subscribe ni hungiada. Subscribe kana kam golu. Ingenya. subscribe kun Awaash Miidiyaa faami wallahi gaami ki oromoo miliyoona jaatama Apa ya? Gaamit dhugaa qayti. wallahi gaami Wallahi gaamit. Congratulations. Second fra. Media. Lachinu ni garu khalas. Kayam babu tu kan. video Video boleh. Orang boti boleh. video goote sawa Video jarraga. subscribe kun Awaash Miidiyaa itti dhiqaa arra miliyoona jaatamaan miliyoona jaatama keessanii amma boot subscribe godha Awaash Miidiyaa Awaash Miidiyaa kun keessanii beek Namni halkanii guyyaa sagalee motora lama saatiraa bulee nuusi dalagee waan adda addaa gadhiisaa jira. Kuni osoo waan mataa isaanii hin taane yookaan immoo faayidaa mataa isaanii qofa osoo hin taane akka yoo dhugaa dubbanne Habashaan agartanii halkan teessee nuusi dalagee guyyaa takka itti biyya laafutee gadhiistee nam kun meeqatu subscribe godha. Oromoon ammoo oduu guurtee Miliyoona qindeessitee jaatama dubbistee dabarsitee namni isaan miliyoona jaatama keessa miliyoona dhibbaa Awaash Miidiyaa wallahi xiqqaata dhibbaa wallahi xiqqaata arruu qophiisanii keessa qophi bishaan keessa jiru qophiisanii waan deebisa akkasii sappoortii olaa goonu namni wal jabeessuu gaadhaa kun dubarratti dhaabbatina. Kan qoftiin dhufee fi miti wanni kanaa godhu. Jetti dhufaa jiru kanaa Golli dhufuu qaba. Golli isaa dhufuu qaba. akka inni as goonu osoo hin taane akka inni sagalee uummata Hamtu Oromoo dubu kaba. As. Amma ka dubu kabu kana je. next year. gold Kana rani mo kana goda dafati. Bravo. Arkana. Amile. Sama foto ala. Kita boleh foto. Next. Instagram. Oggu Oromoo. Kiya mega hoga. Foto meeni. Maal ni beektan yan irra deebi'uun jiru waan kiyyaan jee oggu wal jabeessaa fi subscribe godhuudha jaan ollu sababnilleen ofiin beeknee godhuu qabna waan kana waan Oromoodhaa dalagamu waan Oromoodhaa godhamu subscribe irraan tana kuma dhibba takka Awaash Miidiyaadha jechuun hedduun itti xiqqaata akka gama kiyyaatti saniifuu ofiin amma subscribe godhaa isin hin jennu ofiin beekaa godhaa share godhaan jennu ofiin beekaa godhaa like commentii hundi ni fayyada maaliif oggu namni akka lafee oduu isinii dabarse tuqaa qaba akka sanaa himataa gaazii. Bravo. Instagram harka wallahi. Foto ni cerita apa? Kamsa ngatem tu macam ni apa? Orang kamsa ngatem. Warri hordoftoota Awaash Miidiyaa akkuma bika kana geessanitti akka miliyoona kan geessan abdii qabna. Naam. Gizee viidiyoo laaltanii bika diima sanduuqni raaffatina bikki sana hedduu gargaarsa qaba. Inni halkan qaxara buleetti viidiyoo darbu jira soo gargaarsa bira dhaabbadha. Isin kadhachuun gizee hunda subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa dadhabnee jiru. Waan beekaa isinillee godhuu qabdan. Amile. Wow.
obse manyawe. Obseenyee. Frank. Gaatira. Kijiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftootni Awaash Miidiyaa nagaa qabdanii jirtanii. Kunis gennee jirraa gammannee jirraa obboleessa keenyaa fi kan caalallee bakka guddaan nuuf dhaqqabsisaniin jennaa ilmaan Oromoo ijji takka galatooma. Akkas. Ulfaadha. Isaan dubbanne. Aan baaduu dubbayee dubbadhi soojjiin. Soojjii dubbadeen. Walaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Awaash Miidiyaa qaqqaalee kabajamoo egaa asiin geessanii jirtanii subscribe kuma dhibbaan eega geessanii booda wanni argame kanatti aansuudhaan immoo miliyoona takkaan akka geessan abdii qabna. Miliyoona takka irratti immoo warqiidha dahaba jechuudha. Dahaba sanas akka geessan abdii qabna. Galatoomaa isiniin jenna. Jajjabaadhaa nullee jajjabeessaa isiniin jenna. Galatoomaa. Ani sagantaan jecha kanaan addaatiin jira. Warri gartee hordoftootaa fi daawwattoonni Awaash Miidiyaa kan gara viidiyootiinis kan gara oduutiinis yeroo hedduu gartee hordofaa turtan kuni bu'aa keessani bu'aa uummata Oromooti. Uummata Oromoo kan subscribe godhes kan godhinis warri gartee odoon godhinis daawwatus hedduudha. Kun bu'aa uummata Oromooti. Nuti isaan gara lafaanee kun bu'aa keessanii isin jaa. Warri subscribe godhanis sadarkaa kanaan nu geessan hedduu galatoomaadha. Carraatti aanu kan Goldii TV Diamond illee isinirraa hinna galatoomaan isin jaa. Digging kan asin bila. Kabajaan deemu. Foto Ayah. Saya fayyada. Ani sudah mau betani. Arrata bakki argamnu surprise ni celebrate gulu jira. Awaash Miidiyaan kum dibbata gabuutee jira. Subscribe kuni lafaayidee isiniini. Isaan qoftiin hojii hojjetoo osoo hin taane subscribe godhanii diiwanni kun kan dhufe kana caalaatu isaanii mala hodduutti xiqqaatee jechuudha kum dibbaa. Yoo dhugaa dubbanne ijoollee warri as keessa hojjetanii daayitee irraa kaasii gaazexeessonni hundinuu qaatiraa bulaan argan hojii hojjetaniiti. Si galtee namni kun hojii qindeessu jechuun dhimatti ulfaatu waan namni lama dalaguu miti. Yoo dhugaa dubbanne guyyaa tokkotti yoo isaan gadhiisanii nama 20-40 walitti arga viidiyoo isaan gadhiisan sana. Wanta isaan sagalee ta'u jechuun raaybii seentee asoo osoo hin taane yookaan immoo waan kana booda osoo hin taane hojii ati hojjetteen sagalee taatu halkanii guyyaa waan Oromoon biyya keessa taa'aa jirtu hunda amma qindeessanii dabarsuun isaanii suni Oromoodhaaf waan guddaadha. Oromoon miidiyaa hedduun qabdu isinii galtee muraas qabdi. Sanumaan jajjabeessinee irra dhaabbachuu qabna. Ara kamitti xiqqaadha. Humni bitti xiqqaadha. Daayitteera Awaash Miidiyaa akkasiin nu dhufu hot gama taasisu. Namni kun gisee hedduu fuula isaallee arguu baatanii nam gara duubaa taa'ee waa hundaa'u jechuun ijoollee wajjin taa'anii isaa fi barreessa keenya kan jiru gaazexeessaan jechuudha. Waliin hojjetanii dhugaa yoo dubbanne wanni kun miidiyaadha. Abbaan fedhan garuu namni yuutuub faayidaa yaaduu dandeessan. Miidiyaa jechuudha. Maaliif maqaa miidiyaas qaba miidiyaalleedha. Miidiyaa jechuun kan mootummaa uummanni gargaaru qofa osoo hin taane kan if danda'ee if utubee deemullee miidiyaa jedhama jechuudha. Saniifuu daayirekteerri Awaash Miidiyaa Taajir isa kana jechuudha. Taajir boosiyatu. Asirratti nu kabajanii waan kana wajjin kabajuu keessaniif illee hedduu galatoomaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana turee jira ka sila butamee ture. Itti yaadne bakka kanallee wanna gurgurre jennee yaadne uummanni tokko wanni kun akka dhufu barumnaanuma nutis waan kana wanna san guunnee appilaayi goone sammoota irra wanni godhe eega dhufillee torbaan takka ta'ee jira. Garuu turee jira ka guute bakka kana geenyee nuti isaan yaadne gocha har'ammoo waan kana argachuudhaaf hedduu gammannee isinillee kun keessanii uummata gartee subscribe fi gartee nu hordofaa ture nu jaalatanii nu jaalachuu baatanis warra nu hordofaa turte hundaafuu galatoomaa isin jenna. Ammoo ammoo keessan ammallee nu cinaa dhaabbachuu qabdan isin jenna. Galatoomaa keessan qabdanii warri gartee yeroo hedduu gara viidiyootiinis gara oduutiinis gara maas galgalaas nu daawwachaa turtanii subscribe gootanii sadarkaa kanaan nu geessan kan fuula duratti ana harkitan namni na duuba jiru duuba dhiibee sadarkaa kanarraan nu ga'e nama kana ta'uu hin dagatinaan isin jaa warri Awaash Miidiyaa hordoftoonni hundinuu uummanni Oromoo martii mileenni 60 nu galatoomaa isin hundinuu. Sagantaa keekaa waan siidan. Beekii godha. Gimana? Gimana? Kayak gini kung
surprising godin jena Cameraman kotu. sorry abbas ga surprise godu sun narannake narratti arke so tanon dawi sinuma surprise akkatatani Keki kunis kan berat ya curala. Asinkan. Kau orang kan aja belum lah. Kibita me kuta pasal tu. Berita begitu juga ni. Sawa. Double jira. Fide. Keki ku kan acalu dan no jetame chuni maka wani foto acalu ku bajira kunis surprise. Gari awash media tif kan te cura surprise dari surprise sani di. Karena berkata itu kami sagantaa ku katu kapau ture dunia yadan no artisa jalan sagantaa ku kapara tu kapau ture inni jone sagantaa wana dumate akira sire dunia rantanati wa kana ko ni dia tu gone yetu harga kepada. mal jetu bereti Harka kabada. wani golden sila rantana nuti furanni silvana rantana nuti furanni gone Asin kabada. guyyaa gartee caalu amata akka guutuu irratti qopheessineeti turre garuu sagantaan bifa adda addaa irraa waan heddummaadhe jecha Silvaan zal jira. silvaanis nun geenye ture gaafa sanii garuu maqaalee isaa guurraaf yaalii goonee ture gaafa sanii ammoo itti dhaqqabne ture sababa sanitti ammoo keessattuu namni akka gaarii galatoonfachuu fedhu sagantaa kan hunda osoo nuti ka qopheesse obboleettii isa siinaa duun galatoonfachuu Betul betul. Iya dalam ni berarti. Weh kata ba. Ayo ning gubina. no in kaina Awas media.